Ya Allah. Ako yung na-list ko pala. Ang kasiin jedhu qoya. Sinama bareedaa kana akkamitti si karaa sirriirra hin taane ila ibsa ofillee fuutee maatii intala buusan haadha manaa kee gaa'illi keellee gaa'ila eebbifame si haa ta'u maakiillee fuutee ofillee fuutee karaa jiruu bara baraa karaa Iyeesus Kiristoos kana karaa qulqulluu karaa dhugaa kana dhufuun si affeera obboleessa koo qaali. Eshi awwalee na caqas waa si gaafa fi kananarraa fudhu gaa ergaa kiyyaan obboleessummaatu na eeyyisiisaa jira malee wayi waan haa kafaltaa ibsa. Eshi irratti himtee bar fudhadhee dhiisuun sun ana ilaallata bar kanaafiyyuu anillee gaafii si gaafadha gaafii an si gaafadhuuf gaafii na deebis. Hin fudhatta maqaa Yesuusiin hin fudhatta. Isi ati irratti himuu malee kan namni si gaafatu deebisuu fi caqasuu fi qophii yoon qabaatiin maal gochuu waliin haasuu daree naafsi. Koo isanii miti dhuguma awwalee. Na caqas mee si gaafadha Iyesuus haadha qabaami. Ni qabee. Koppilinkii godhame faamilii. Abbaan qabaa hin qabuumi. Ilma waaqaati gaa kana gaa wanni adda isa godhu. Ayyee koo hireeshi waluuti koo isi gaafadha. Yesuus jiraataadhaa bar Yesuus ibsa. Ishii isiin jedhe haadha qaba Mariyamtu dhalee dhimi isa abbaa malee dhalteen. Ilaa ibsa. Gaafi namni si gaafatu yes or no akkanuma naan jedhi mee. Yesuus ilma waaqaati ati isaa quraanarraa nan gaafatin yoo dhageesse Yesuus isa macaafa qulqulluurraa an sitti himaa jiru kana wal barii. Haa macaafa keetiirraa si gaafadha maali Yesuus immaan sun haati isaa eenyu siin jedhe. Mariyami. Sansi gaariin jiru bal. Innaan illee sanuma si gaafadhe yes or no naan jedhi dhumatti. Yes siin jedhee barsan yoomin mormi. Yes eega jette gaafii kiyya neekisti sii ce'a. Abbaan qaba. Ilma waaqaati. Hin qabu. Haadha qofaan dhalate. Akkasin jedhamu ilma waaqaa jedhama. Yesuus ilma waaqaati. Rabbi waare. Waan ta'aa waan badhee jiru maa nama karakkarta. Haadhaan dhalate qooyi. Sanuma gaafatuuf an kasiin jedhu dubni erga inni haadha qofaan dhalate ka abbaan qabne jechuun Yesuus. Erga akkas wanni kun adda isa godhu jettee ka amantu taate. Adam kan haadhaa fi abbaa hin qabne hin jira maa isatti nama nereeyatiin kana dhiistee ka haadha. Waan macaafni hin jenne inaasa hin dhaggeeffadhu. Maa macaafni waan hin jenne Yesuus ilma waaqayyooti siin jedhu dhaggeeffadhu. Amma yoo gaaffii akkasiitii walitti deemuu ta'e abbaan Nabi Muhammad quraanarra ni jira. Nabi Muhammad abbaan ni qaba quraanarra. Ni qaba quraan maan qabne. Mee natti himi quraanarra abbaa Nabi Muhammad bakka tokkicharraa naa kenna. Ragaa. Obboleessa. Namicha si biraa haasa'u sana ta'e dhaga'i. Namicha si biraa fidi quraanarraa ragaa. Quraanarraa ragaa naa kenna. Digalee haadhas qaba. Haadha abbaa qaba. Akkumaan dhaladhe dhalate. Iyesuus dammoo haadha qofaan dhalate. Jettee dhagaa quraanarraa kenni ragaa. Dhagai quraanarraa ragaa kenni quraanarraa abbaan Nabi Muhammad suuraa kanarra jiru haati Nabi Muhammad suuraa kanarra jirti jedha naa kenna. Turisme haasa'uudhi. Awwalee ilmi namaa yookiin jecha rabbiitiin dhalata yookiin haadha abbaan dhalata kanuma lamii jechuun dhalata. Yesuus ta'ii rabbiitiin dhalate haadhaan jechuu haadha keessa. Nabi Adam ka isaa olii. Ta'i bakka ta'i jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha ilaal. Ta'i jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha Yesuus argite. Kanuma sitti maa jirraamnu. Garuu meeshaa biyyiin kee ifaana duniyaa kana dhagai. Macaafni ilma abbaa jedhe malee abbaa minaamin isati jettu kana ilma jedhee bakka lamatti nirre. Dhaggeeffadhu. Kanaafi amma maal gootaati? Mee kana hubachuudhaafi abbaa Nabi Muhammad Yesuus ilma waaqayyooti jennee miti nuti ragaa guutuudhaan abbaa Nabi Muhammad haadha Nabi Muhammad mee quraanarraa natti himi namichi si biraas natti himu bakka isaa atis natti himi. Fida Nabi Muhammad abbaa qabanaan hin jenne ati.
Abdallah abbaan isaa kadhalche. Ayyee quraanarra maqaan quraanarra Abdallaa wanni jedhu ni jira obboleessa. Bugaa wayii nama karakkaarta silaa waan namni siin jedhu nama caqaste yoo laal rabbiin kun jedhan gizee takka takka nama barbaade osoma akkana fillafiitti taa'u itti duucha jedhan ati akka isan si galee dhugaa sitti hima. Ati fakkeenyaaf akkanatti namni tokko namni barate namni isaa ammaa kana waa fedhe laalee hubatee osoo ragaa takka malee akkanattuu yaaddu imaajin bar waan badaa fi waan xuru Arabi akkanumatti beekta atummaan waan si ta'u waan si ta'a. Osoo ijaan agartu hin jallatin obboleessa akiraa deebii gara rabbii isaan fidaa madaamsi kiyya lammaffaan ammoo nabii isaan anaaf nabiyyiidha Yesuus. Aadaan dhalatee abbaa hin qabu. Isaan ammoo jecha rabbiin ta'e jedhee nuumee ani kanatti amanaa. Silaa rabbummaan nama hin gabbaal nama rabbummaan isa caala silaa amanamuu qaba jedhamuu yaadu nabi Aadam ka haadhaaf abbaa hin qabne osoo jiru. Istee kanatti amanuun kan kee gaafii sammuu keessa gaafachuu qabu. Gaafii ammaa ragaa kennuu ni dadhabde. Boleessa mukatti illee amani annan galchu. Sanuma siin jedha. Gaafii ammaa ragaa kennuu ni dadhabde. Cufeeraa qoy. Miiti ala jirta boleessa. Miiti raawwateen achi taa'aa jirtu maal siin haasa'an. Ummata gaafadhu miyuutirra jirtu dhugaa gaafadhu ummata ijoollee ergi ilaalchise sagalee kee guutuun dhagaa jiraan. Baay'ee nagaatti badnaa ta'u waliin karakkarru. Amantii si fakkaate gara si fakkaate saniin jiraan. Ragaa naan kennitu obboleessoo. Deem sheeka bira si geessa sheeka bira dhaqe. Sheeka maal? Waa'ee amantiitii miti amma kun. Milikuufi. Nagaatti hangasiin jedhu. Ragaa naan kennitu ragaa maa naan kennine. Ati eessaa baateesi? Ragaa salanii tas keessaa baate. Eessaa dhufte wal. Eebbifama arrabni hin jiru nu bira. Arrabaa midhiis waraadhiis. Eebbifami jedhiin eebbifami waaqayyo an dhiifama sii godhe waaqayyo dhiifama siif haa godhe. Waan itti fakkaate kanuma aar. Eebbifami abdii. Eebbifami. Maal kanatti keessa mannaa taasaa dhiisi. Bar isintuu hooy godhee shoomin ol kaase malee. Gaaffii sin gaafachuun. Ol ka'uu hin danda'u calli mannaa dhiisi. Gaaffii sin gaafachuun sin xiqqeessuudha. Ibsa. Gaaffii sin gaafachuun amantaa keessan xiqqeessuudha. Ifa barnaa calli namni tokko waan fedhe si gaafachuu danda'a mirga isaati. Mee na arrabsuu dhiisi akka kee kanaas ba'i naamusaan gaaffiin gaafadha inni dhugumatti islaama amantaa isaarraa naaf haa deebisume. Mee abbaan Nabi Muhammad quraanarraa bakka tokko bakka kana jiruu jedhimme naanaa jedhu mee as naa yaami kan namaa arrabsu kan. Awwalo amantii kan kee atillee mukatti amantee sii kabaja jedhan. Obboleessa achuma dhaabdu. Mukarraa maaliin fuudha amantaa caallutti namani. Amantii mukatti illee yoo amante mirga keetti si ilaallata ka gaafatu an osoo hin taane rabbiin mataa keessa gaafata silaa fayaan amantii mataa kiyyaa qaba amantiin kiyya muslima alhamdulillahi kanaafiyyoo obboleessaa kiraa yoo barbaadinaattu deem boolla seenii.